Abaaboon afaan Oromootiin Oromoo miti. Oromiyaatti magaalaan guddittiin eessattanii yaaddu? Gob. Duraan dursee maqaan keessan eenyu? Haaruun jedhama. Haaruun keessanoo? Bilaal kan kee'oo? Bakrii. Darrasaa Gammachuu. Caalaa Tasfaa jedhama. Caalaa Tasfaa egaa? Mudassir keessanoo? Eelaa. Zabiibaa Idris. Zabiibaa Idris kan kee'oo? Lubaabaa Jeelaan. Lubaabaa Jeelaan kan? Kan kun takkaan jedhama. Takkaa eenyu? Takka beera. Takkaa beera. Maqaan kee Abiib jedhama. Abiib. Afin akkas jetti gaafin tokkoffaan abaaboon beektan miti? Abaaboon afaan Oromootiin maal jedhama? Ati deebisi. Abaaboon afaan Oromootiin. Ababaa. Abaaboon afaan Oromootiin ababaadha. Ishii isinoo maal jettanii yaaddu? Hin beeku. Hin beekne? Abaaboo jechuun afaan Oromootti garuu baay'inaan nuti akkasuma fayyadamna. Afaan Oromootti magariisa jechuun waan Afaan Oromootti magariisa jechuudha. bareedama. Bareedama afaan Oromootti abaaboon bareedama. Afaan Oromootiin. Bareedaadha malee waan bareedaan abaaboon. Abaaboon. Abaaboon afaan Oromootiin maal jedhama jettee yaaddu? Abaaboon afaan Oromootiin maal jedhama jettee yaaddaati? Ililli yookaan immoo waan bareedu waan nama hawwatu jechuudha. Abaaboon. Eeywa. Abaaboon. Abaaboon beekta miti? Abaaboon afaan Oromootiin maal jedhama? Ababaa. Ababaa. Abaaboon afaan Oromootiin. Abaaboon jira ababaa. Abaaboon afaan Oromootiin? Ababaa. Ababaa. Yaalii taasisame? Carraa takkaaf? Abaaboon afaan Oromootiin daraaraadha. Daraaraa. Abaaboon inni abaaboodhuma na fakkaata. Abaaboodhuma afaan Oromootiinis. Abaaboodhuma jedhee yaada. Ishii galatoomaa gaaffii lammaffaa akkasitti magaalaan guddittiin Oromiyaa eessattanii yaaddu? Magaalaan guddittii Oromiyaa. Sagalee olkaadha. Magaalaan guddittiin Oromiyaa. Akka Oromiyaatti magaalaan guddittiin eessattanii yaaddu? Gob. Gob. Magaalaan guddittii Oromiyaa. Finfinnee. Finfinnee isinoo? Akkasuma Finfinnee. Shaggaroo? Shaggarissa achuma bakka. Shaggarissa achuma hagam walirraa fagaatan Finfinneef Shaggar? Fageenya isiisan itti himamne. Shaggar jechuun ta'uu beekaa. Finfinnee. Finfinnee? Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Shaggaroo. Kan eenyuti ittiin yaaddu? Shaggar kana Amaaraati kan. Shaggar kan Amaaraati. Atoo. Shaggarii fi Finfinneen tokkuma miti. Ishii hangam walirraa fagaate itti yaaddaati? Haruma fagaatu tokkuma. Magaalaa guddittiin Oromiyaa eessa? Finfinnee. Finfinnee eenyu moggaaseef? Oromoo. Ishii hedduu galatooma. Finfinneen egaa magaalaa guddittii Oromiyaa taate Shaggaroo magaalaa eessaa taate? Shaggarillee Finfinnee. Shaggarillee Finfinnee. Atoo akkamii? Finfinneen egaa tan Oromoo taate Shaggaroo tan eenyuti? Shaggarillee tama Oromooti. Magaalaan guddittiin Oromiyaa eessa jettanii yaaddu? Finfinneedha. Finfinneen egaa magaalaa guddittii Oromiyaa taate Shaggaroo magaalaa eessaati jettanii yaaddu? Magaalaa guddittii eessaati jettanii yaaddu? Shaggar jechuun akkoo Finfinnee jechuudha. Shaggarii Finfinneen tokkuma. Tokkuma. Sadaffaa akkasitti luka lama qabaataniif muka lama koran mammaaksi jedhu maal addeessa yookiin maal ibsa?
jettanii yaaddu? Wanni sun Eewwa. fakkeenyaaf miila lama qabatanii muka koran kee jedhu sun Muka lama koran? muka lama koran kee jedhu sirriidha. Namni tokko muka lama koruu hin danda'u. Maaliif waan hin dandeenye tokkotti deemuu hin danda'u jechuudha. San ibsa jecha. Isinoo? Namni tokko qofatti waan taluuf, namni tokko irraa waan bareeduuf, namni tokko waan lama godhuu waan hin dandeenyeef, namni tokko irraa bakka hin jiran. Nam tokko gochuu danda'a. Gochuu danda'a. Saniif luka lama qabaataniif Nama muka malee lama. jaallate nama tokko jaallachuu danda'a malee. Mammaaksin waan tokko yaadaniif waan san irra hin gaanidha. Waan tokko yaadaniif waan san irra hin gahan. Ish kanuma. Atoo maal jettee yaadda? Miila lama qabanii muka lama koran kan jedhu namni tokko waan ta'eef waan lama hojjechuu hin danda'u. Waan lama wal bira gochuu hin danda'u. Irra deebiine. Mammaaksa afaan Oromoo keessaa luka lama qabaataniif muka lama koran inni jedhu maal addeessa yookiin maal ibsa? Yaaduma keessa. Amma fakkeenyaaf luka lama yoo qabaatte muka lama wal bira koruu hin dandeettu miti? Maal jechaadha? Maal ibsa? Na dhibee deebisii. Eeshee isin deebisa. Garuu ani yoo yaalu Hima yaala. luka lama qabaataniif muka lama koran ka jedhu yoo inni waa hedduu ibsuullee danda'a. Garuu ammoo fakkeenyaaf namni tokko mallaqa qabaateef yoo beekumsa ittiin qabaatii waa dalaguu hin danda'u ka jedhu wayiillee ibsu. Muka lama qabaataniif. Luka lama qabaataniif muka lama. Amma fakkeenyaaf ati luka lama yoo qabaatte muka lama wal bira koruu hin dandeettu miti? Maal addeessa? Bakka dandeettii tokko qabaatte wal bira waan tokko hojjechuu akka hin dandeenye. Waan lama hojjechuu Waan lama wal bira. Eesh. Dede. Maal akkam? Mammaaksa Oromoo keessaa luka lama qabaatteef muka lama kortu inni jedhu maal ibsa yookiin maal addeessa? Akka yaaddutti. Akka yaaduuf. Maal? Hin beeku. Luka lama qabaatanii miila lama muka lama koran jechuun namni tokko kophaa isaati tokko ta'e waan lama al takka gochuu hin danda'u jechuudha. Yaanni nama tokko yaada lama qabaattee lamaan isaa yoo wanti jechuudhaaf gara tokkotti gortee tokkicha qofaa akka milkeessuu dandeessu. Tokko qofa akka milkeessuu dandeessu. Tartiiba isaatti gochuu akka qabdu.